Eshi akkam jirtu hordoftoota qophii Orootiif nagaa keessanii nagaa kiyya jechaa namoonni maatii chaanaalii kiyyaa hin taane maatii chaanaalii koo amma ta'an isiniin jedha ammoo subscribe gochuudha maatii chaanaalii koo ta'an isiniin jedha amma teelegiraamiin maaliif qarshii yookaan ofiisaadhaan bubbuusuudhaan qarshii nu jalaatii fixa kan jedhu isiniif qabadhee dhufee akkaataatti akka inni qarshii nu jalaa hin nyaanne godhu isiniif qabadhee hin dhufee kunoo viidiyoo kanatti aanee jiru hordofuudhaan irraatii dhaabsadhaan isiniin jedha kun amma pilaasiin banee pilaasii ergan banee booddee ammanee banutti ni eegna jechuudha. Kunoo haala kanadha yuuzar seedhu bira kunootti seetingii keessa nan seena jechuudha. Seetingii kana keessa ergan seenee daataa and storage kan jedhu keessaa kunoo warrootni kun gaafa teelegiraamiin dhufu akka kanaatti dhufu jechuudha. Gaafa teelegiraamii haaraa banannu kunoo warruma kanarraati cuccufna jechuudha. Erga kanarraati cuccufneen booddee kaardii keenya akka malee nu jalaatiin fixu jechuudha. Kana malee viidiyoo adda addaa qabadhee isiniif hin dhiyaadha jechuudha. Kun jalqabadha waan ta'eef waan xiqqoorraa isiniif jalqabee galatoomaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa.